Waraanni bilisummaa Oromoo lixaa Oromiyaatti poolisii humna addaa Beenishaangul sakattaa waraana bilisummaa Oromoof bobba'an irratti tarkaanfii fudhachuun gabaafame. Waraanni bilisummaa Oromoo waboon Koonyaa Wallagga Bahaa keessaa sossa'u tibba darbe aanaa Saasiggaa to'atee booda gandoota baloo bareedaaf angaritti karaa Beenishaanguliin poolisiin humna addaa Beenishaanguliif raayyaan ittisa biyya waloon waraana bilisummaa Oromoo haleeluuf konkolaataaf lafoon imalaa turan marsee qabuun gootichi waraana bilisummaa Oromoo tarkaanfii fudhate Wallagga Bahaa baloo bareedaaf angaritti humni furgaatu waraana bilisummaa Oromoo tarkaanfii fudhateen hedduu ajjeese garii madeessuun konkolaataa 3F2 meeshaa waraanaa hedduu irraa boojuu beeksisee jira. Jiraattonni ijaan argan HNN'if akka mirkaneessanitti kaasi guddaan akka tureef konkolaataan waraana mootummaa fe'ee imalaa ture kan gubate ijaan arguu himu. Waraanni naannoo Beenishaangul irraa bobba'an Ooruu qonnaa keessaa faca'uun ofirraa deebi'anis jiru jedhu. Tarkaanfii kanatti kan rifate mootummaan waraanaa Oraalii 8f paatroolii 2 magaalaa Aamboo keessaa qaxxaamursuun gara lixaa Oromiyaatti bobbaasaa jira. Kibbaa Oromiyaatti waraanni bilisummaa Oromoo Cibraan Soddom Boruu aanaa Gumii Eeldallootti qabeenyaa lukkeen nyaaphaa irratti tarkaanfii fudhachuun nyaaphaa haxaa'ee baasaa jira. Biyyattiin kallattii hundaan waraanaan marfamte honkuramaa jirtu addunyaafis yaaddoo guddaa taate jirti. Waraanni Tigraayitti ji'oota 10 duraa eegale dhiyeenya immoo naannoo Amaaraaf Affaaritti babal'ate biyyoota gaanfaa Afrikaa mara gooluuf akka sodaachise dhaabbati biyyoota gamtoomanitti koomishineriin olaantuu mirgoota namooma Miishel Baachilet wixataa kaleessaa akeekkachiisanii jiru. Yaa'ii waggaa koomishinii mirgoota namooma UN 48ffaa wixataa kaleessaa Jeneevaatti taa'ame irratti ture. Koomishinittiin kana kan dubbatan korri kun dhimmoota waa'ee waraanaa Itoophiyaa ilaallatuun bal'inaan irrattis mari'atame.